Ashamaa harka akkam jirtu hordoftoota Orni Miidiyaa kun qophii addaa keenya haala yeroo biyyaa irratti karaa Orni Miidiyaa isiniif dhiyaatudha. Egaa qophii koo addaa guyyaarraa keessummaa keenya irraa ogeettii fayyaa gama ogummaa isheetiidhaan hawaasa keenya yeroo adda addaatti rakkoon qaqqabaa jiru irratti yeroodhaan qaqqabaa jirtu irrattidha kan qopheeffadhee isiniif dhiyaadhe. Baga nagaan dhuftee obsee. Galatoomii. Tole egaa dhimmi marii keenyarraa waa'ee dhibee busaa weerara dhibee busaa godina Wallagga Lixaa Beegiidhaaf Qondaalaa keessatti mudate irrattidha kan waliin dubbannu. Egaa sanuma irratti gara gaaffii marii keenyaatti gaafa deebinu Oromiyaa keessatti iddoowwan tokko tokko keessatti sababa rakkoo nageenyaa uumamaa jiruun hawaasni qeessaa ofirraa buqqee bakka biraa qubachuun waanuma baratamaa dhufeedha. Gama ogummaa fayyaadhaan dhimmi kun hawaasa irratti miidhaa akkamii qaba jettee yaadda? Galatoomii gaaffii keefi akkuma rakkoo kamiyyuu dhukkubii busaa dhukkubni kamiyyuu hawaasa irratti miidhaa garaagaraa uuma. Rakkoo hawaasummaa jira, rakkoo dinagdee jira, rakkoo fayyaa jira walumaa galatti. Gatii kanaa uummata baay'een dhibee kanaan lubbuun isaanii darbanii jiru. Warri kaan immoo dhukkubfatanii mana ciisaa jiru. Walumaa gala rakkoon dhukkubii busaa kun fidu dhukkuba kaan irraa kan adda godhu yoo jiraate akkaataa inni itti nama tokkorraa nama tokkotti darbee nama baay'ee maatii tokko keessaa gaafa hubu namni waliisaa wal tajaajiluu danda'u baay'ee muraasadha. Kanaafi rakkoo hawaasummaa irratti rakkina uumaa biyya keenyaatti ollaan yoo dhukkubfatee ollaatu ol gaafata, firri yoo dhukkubfatee firatu walitti deemee ol gaafata. Garuu firriif ollaan kanaan dura wal gaafatu wal dubbisuu yoo dhukkubfatee namni wal gaafatu hin jiru. Abbabbaan bakkuma ciisetti du'aa yookiin bakkuma ciisetti baay'ee rakkatee gaafa bayyaannatu ka'aa jechuudha. Tole mee keessumatti immoo rakkoon akkasii gaafa mudatu dubartootaaf daa'imman irratti dhiibbaa akkamii qaba? So dubartootaaf daa'imman adda baasee yoo hin jirre dhibeen busaa harka guddinaa ijoollee umuriin isaanii waggaa 5 gadii miidha. Rakkinni baay'een isaa dhandhamachuu hin danda'anii annisaa ittiin dhukkuba kana ofirraa qolatan baay'ee hin qabani. Kanaafi hanqina dhiigaatti fidaa, argansuutti fidaa, hanqina oksijiinii dubartoota irratti rakkina ni uuma jedhee kana yaadu ani ogeettii fayyaa ta'uusii biyyan keessatti hojjedhu busaan baay'ee hin jiru. Hin jiru iyyuu an dhukkubataa busaa qabus argee hin beeku addanatti. Garuu wanta inni biyyatti yeroo deddeebi'u argurraa wanta dubbisarraa kanan beeku dubartooti baay'een yoo keessumaati yoo ulfafaa ta'anii hanqina dhiigaa fidaa. Dubartiin ulfaa hanqina dhiigaa yoo qabaattee dhiiga kennuufiitu nurra jira. Argansuun itti qabee hanqina oksijiinii yoo qabaatan oksijiinii kennuufiitu nurra jira. Iddoo akkasii akka Beegii Qondaala jennee lixa Oromiyaa guutummaa keessa iddoo fagoo jiran magaalaarraa fagoo jiranii magaalaa guddaarraa fagoo jiran gaafa dubartoonni keessumaa dubartoonni ulfaa rakkina kanaan qabamanii yoo hanqina dhiigaa yookiin aniimiyaa kan jedhan sana yoo qabaatanii kuusaan dhiigaa naannoo sana hin jiru taanaan dhiiga kennuufi hin dandeenyu. Rakkoon kun immoo dubartii sana irrattis mucaa garaa keessa jiru irrattis miidhaa qabaa jechuudha. Kanadha miidhaa guddaansaa. Ijoolleen immoo akkuma silasiin jedhee annisaattiin dhukkuba kana dhandhamatan baay'ee hin qabani. Kanaaf miidhaan kun dubartootaaf ijoollee irratti amma tokko hammaata. Tole egaa akkuma jalqaba siif kaasee godina Wallagga Lixaa keessatti aanaa Beegii Qondaalaaf Gidaamii keessatti aanolee sadan kana keessatti busaan faffaca'uudhaan yeroo ammaa kanatti dhiibbaa guddaadha kan inni geggeessaa jiru. Ati waan kana akka gaariitti ammam keessa beekta? Rakkinni kun yeroo tureera eega jalqabeeti gara ji'a 2 iyyuu hin ta'a. Yeroo rakkoon kun jalqabee jennee dhageenyu waldaa ogeessota fayyaa Oromoo warra Finfinnee jiranii biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaa kan Finfinnee jiranii wajjin waliin ta'uudhaan maal gochuutu nurra jira akkamittiin saba kana gargaarraa qorichi busaa qoricha piroogiraamiidhaan sagantaadhaan gargaarsaan biyya alaatii galuudhaa suuqiidhaa bitamuu faarmaasiidhaa bitamuu hin danda'u. Akkamittiin biifaa itti biifanii warra busaan kun hin qabne dhorkuudhaa fi tentii malaariyaan isa jedhan kan akkamittiin kenninaa isa jedhu irratti haasa'ama turre warra biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaa wajjinis ogeessota fayyaa Oromoo kan Finfinnee jiranii wajjinis.
haala nageenyaatiin haala rakkisaa kan naannoo sana jiruunis qorichi ergamee hin qaqqabiinis hafee jira. Kana gidduutti dhukkubichi baay'ee bal'achaa dhufe koreemti nuuni gartumti nuun wajjin hojjennu kan ogeessota fayyaa Oromoo kan Finfinnee jiranii biiroo eegumsa fayyaatiin deeggaramuun Wallaggaa Yuunivarsiitiin deeggaramuun waldaa Makkaana Yesuus wajjin waliin ta'uudhaan gara Begii deemanii turanii jalqaba ji'a fulbaanaa irratti yeroo sana amma danda'an tajaajilanii rakkoo achi jiru isanuun beennuuf isanuun dhageenyu caalaa immoo rakkichi akka gadi ba'ee mul'atu godhani malee rakkoon kun akka jiru inni gadi ba'ee sooshaal miidiyaa irratti hin guutiinis yetu namni baay'een quba qabaatiin quba qabaannee irratti hojjechuu jalqabnee turre garuu haala naannoo sanaa fi haala yeroorraan kan ka'e yeroodhaan bira ga'amuun hin danda'amne. Tolee galatoomii meeqa namoonni tokko dhibeen busaa kun illee maal akka ta'e namoonni hin beekne jiru. Dhibeen busaan kun dhibee akkamii akka ta'ee fi gosawwan dhibeen kun irraati nama qabuu danda'an maal fa'i? Ka'insi dhibee kanaa maalidha? Mee nuuf ibsi. Busaan bookeedha. Bookee busaatu nama ciniina. Yeroo gannaa keessumaa naannoo keenyaatti ji'a fulbaanaati amma muddee kan jiru irrattidha kan busaan baay'ee hammaatu naannoo Wallagga keessatti yeroo bokkaan roobee xinnoo ishee akka qabbanaa'u ta'uu dhufaa kuusaa bishaaniirraan dhufaa bookeen kun achirra qubattee achirraa kaatee dhattee nama ciniinti gaafa nama ciniintu dhiiga namaa xuuxxi isaatu dhattee immoo nama kan biraa ciniinti akka kanattiin darbaa deema dhukkubii busaa kun bookee ciniintu bookeerraa dhufaa jechuudha. Tokko tokko naannoo keenya irratti mul'ata tokko hin mul'atu ta'a. Baay'een keenya qaamni keenya gurraacha gadi ta'e gaafa bookeen sun ciniintee sidhiitee sitiyyuurraa hin mul'atu. Garuu mallattoon dhukkubichaa meebii guyyaa 3 amma guyyaa 5 amma guyyaa 10tti kan fudhatus jira. Yeroo sanadha kan namni baay'een mana kiimii dhaqu nanna gubaa argansiisuu qabaa yookiin immoo isa nanna nama urguuf gaafa gubaan nannaa baay'ee humnaa ol ta'u nanna namaa urgufaa yoo inni irra darbee deemu of wallaalchisuu iyyuu danda'a. Akkuma sila dubbadhee hanqina dhiigaa fidaa oksijiiniin namaa xinnaata gaafa arganaa deeman nanna keessaati. Inni dhumaa dhibee gaafa dhufu gara persentii 15 amma 20tti kan ta'u immoo cerebral malaria jedhu yookiin gaafa busaan sun sammuu lixxu inni isa dhumaati jechuudha. Namni baay'een busaan sun sammuu linnaan iyyuu namni baay'een irraayyuu hin hafu. Kana irratti wanta sitti muyyuu barbaadu ani hojii biyyaa yeroon jalqabee wayee busaa akkuma siin jedhe baay'een beeku. Mucaa xinnoo mucaa waggaa 11 ka'umsumti hojii tola ooltummaa biyyaaf hojjedhu kan naka kaasee mucaa waggaa 11 baadiyyaa Najjoo keessaati hospitaala Najjootti fidan yetuuni hojii tola ooltummaaf deemee achi jiru waggaa jalqabaa irratti bara 2009 mucattiin kun ani bookee busaatu sammuu lixe jedhanii fidanii baadiyyaa keessaati. Najjoodhaa qoricha hin qabnu jennaan hospitaala Gimbiitti hadarbituu jedhan hospitaala Adventistii Gimbiitti ambulaansii keessa keenyee gaafa erginu of wallaaltee jirti mucaan kun diriirtee ciiste karaa geessee duutee deebite. Ani wayeen busaa kun anaaf baay'ee waan keessa kootti dhiyoo jireenya koo baay'ee kan geeddaree ka'umsa hojii ani biyyatti hojjedhuuf ka'umsa kan naa ta'e gatii ta'e. Amma waggaa 14-15 booda gaafa namni deebi'ee dhibee kanaan du'u uummanni koo dhibee kanaan miidhamu anaan baay'ee keessa koo na jeeqaa. Waggaa amma kanaa booda deebinee nama busaan du'e awwaaluun akka nurra hin jirreen beekan ture garuu waan humna keenyaa oliiti. Kanumaan kan asitti immoo barbaade sammuu gaafa lixuu namni baay'een irraatii hin hafuu numa du'u jechuudha. Meeqa dhibeen busaan kun aanolii ollaatti illee akka hin babal'annee fi maaltu godhamuu qaba? Kanaan wal qabatee immoo gaheen mootummaa akkasumallee ogeessa fayyaa fi hawaasni maali? Dhibeen kun akka gara olloota biraatti hin babal'anneef. Dhibee kana hambisuu fi gara caalu qorichuma kennuudha. Qoricha kan busaa kan hidda keessa injekshinii yookiin IV'dhaan kennanii kan liqimsan jira. Biifa godhanii keemikaalii biifuudhaanii lafa kuusaa bishaanii naannoo namoota jiraatanii akka wanti kun ittiin darbinee mana keessa biifuu bookee sana ajjeesuudhaa fi malaariyaan itti afaan Oromootiin nan irraanfatte isaatti haguuganii keessa raffisanii isaan inni
Agoobara eeyyee. Agoobarri suni keemikaalii qaba actually waan duwwaayyuu miti agoobarrichuma duwwaatu iyyuurraa nama eegamini keemikaalitti biifamee jira gatii ta'eetu man dhufiini. Agoobara sana hiruu qoricha kennuu namoota mallattoo hanqina dhiigaa qabanii hirrina nyaataa qabanii hanqina oksijiinii qabanii namoota nannaho'aa fiivarii qaban kana jalaa tajaajilaa deemudha. Amma rakkinni guddaan jiru akka inni namu iddoo adda addaatti hin darbinee fi rakkinni kun qondaalaaf begii qofaayyuu miniyaanaa Dolloo jira, Najjoo baay'ee miti malee jira, Mandii jira, iddoo baay'ee jira lixa Wallaggaa keessaa amma yeroo ammaa kanatti naannoo Arsii lixaa jira. Oromiyaa keessa iddoo baay'ee jira. Iddoomti nuun biran ga'iin kana jenneema kan hin bariin iyyuu irraa of eeguu fi biifaa sanaa agoobara sanaa underlining waan jalaati immoo dhukkuba kanaan gaafa qabaman immoo akka namni keenya oliisaa hin gargaarre wanta dhowwu. Isa gargaaraa deemuudha. Hanqinni nyaataa jira. Namni ollaan ol dhukkubfachiisa taanaani namni gadi ba'ee qotiisan qotu yookiin namni gabaa ba'ee waan manaa qabu hin gurguratu. Gatii kanaa warri dhukkuba kanaan hin qabamiin akka isaan hin qabamne gochuudhaa fi wantoota godhaman kan akka goobaraa akka keemikaalitti biifan kana goone uummata kana baraarree waan dandeenyu immoo gochuutu nurra jira. Ga'ee mootummaa isa jedhuufi ani biyya sin jiraadhu kan mootummaa baay'ee deebisuu hin danda'u. Garuu biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaa wajjiniin walitti dhufeenya gaariin qabaa isaan wajjinis hojjechaa jira. Isaanis uummata kana baay'ee gargaaraa jiru. Walgahii adda addaa hin qabaanna isaanii wajjinis. Isaanis amma humna isaanii gargaaraa jiru. Qoricha jiru ergaa jiru. Hojjetaa akkuma siin jedhe namoonni ogeessota fayyaa waldaa ogeessota fayyaa Oromoo irraa kan deemanii kan haala mijeessee biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaati. Qorichichi gargaarsaan dhufaa qoricha gargaarsaan kan dhufu kana dabarsaa jiru. Qorichi sun yeroon achi ga'uuf achi hin geenye akkasumatti inni isa. Kan yeroon itti ga'ee jira yeroon itti hin geenye jira. Kun immoo haala nageenya naannoo sanarraan kan ka'edha. Haala sanarratti immoo baay'ee dubbachuus hin danda'u baay'ees waan hin beekuun qabu. Garuu kaayyoon keenya guddaanii wal taanee waldaa ogeessota fayyaa Oromiyaa wajjinii, warra Wallaggaa Yuunivarsiitii jiranii wajjinii, biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaa, Ministry of Health wajjinis isaan wajjinis hojjechaa jirra. Amma gargaarsa tokko nuu kennaa jiru. Ani walgahii adda addaa keessan jira isaanii wajjiniinis uummata kana atattamaan qaqqabuun akka nurra jiruu fi gartuun kun hundumtuu irratti walii gala. Yoo haalli mijatee karaan sirraa'ee deeme akkatti jara bira uummata sana bira ga'uu irratti hojjechaa jirra. Hospitaala Begiijjinis walquunnamnee haasa'aa jirra. Gatii kana amma hundumtuu amma danda'e gochaa jira. Garuu wanti godhamaa jiru immoo rakkoo uummati sun biyya sana argisiisaa jiru wajjin baay'ee waliin madaalu. Kanuma jechuu danda'a. Tole meegaa hawaasa dhibee busaa kanaan qabamee yeroo ammaa kanatti lubbuun isaa dhabaa jiru yookiin akkuma achi keessatti argaa jirru wantoota dubbachuuf namatti ulfaatanidha. Wanta achi keessatti ta'aa jiru. Uummata sana baraaruudhaaf deeggarsi hatattamaa godhamuu qabu maal jettee yaaddaati? Amma deeggarsa hatattamaa akkuma sila irra deddeebi'ee dubbachaan ture hanqina oksijiinii warra qabaniif oksijiinii kennuu, hanqina dhiigaa warra qabaniif hanqina dhiiga kennuu, warra hanqina nyaataa qabaniif nyaata kennuu, maatii wal gargaaruu hin dandeenye gargaaruu. Kun immoo walitti dhufeenya hunduma keenyaa gaafata. Mootummaan qofaasaa homaa gochuu hin danda'u. Waldaan ogeessota fayyaa Oromoo qofaa homaa gochuu hin danda'u. An akka obseetti homaa gochuu hin danda'u. Atis qofaa kee homaa gochuu hin dandeessu. Walitti dhufeenya keenya gaafataa jechuudha. Gatii kanaa hundumtu keenya wal taane amma gartuu adda addaatu fundraisii horii walitti buusee hojjechuu yaadaa jira. Nuun akka ogeessota fayyaatti hanqina oksijiinii sana guutuudhaaf irratti hojjechaa jirra. Hanqina dhiigaa sana guutuudhaaf irratti hojjechaa jirra. Maashinii isaan barbaadanii dhiiga kana laaluudhaaf barbaadan irratti hojjechaa jirra. Dhaabbattoota miti mootummaa biyya keessas biyya alaas jiranii walitti fiduudhaanii Oromiyaa Health Bureau wajjin taanee Ministry of Health wajjin walitti taanee tuutaan gurmuudhaan jechuudha. Gurmuudhaan rakkina kana uummata sanarraa qolachuudhaa fi amma danda'amu yaalamaa jira. Tole galatoomigaa uummata sana deeggarsa hatattamaa kanallee qofatu hin taane akkuma beekamu uummanni suni yeroo ammaa kanatti beela'ellee jira. Kanaaf deeggarsi namoomaa ni barbaachisa. Sanarratti immoo hundaa'uudhaan mee gama keetiin deeggarsa akkamii osoo godhameefiiti hawaasni kun yeroo bayyaannatee gara jiruu idilee isaatti deebi'uu danda'a jettee yaaddaati?
So gara caalu amma warri dhukkuba kanaan hin qabamne warra dhukkuba kana qabame tajaajilaa jiru. Kanaaf qotachaa hin jiranii. Even kanaan dura ammoo ituma dhukkubi busaa kun hin ta'ini qotee bulaan naannoo sana jiru qotee midhaansaa gashachaa hin turre. Kun wantuma beenu hundi keenya beenu yooma keessaa baafnee hin dubbannu ta'eyyuu. Meeshaan adda addaa Finfinnee irraa galaa fi hin jiru Asoosaa irraati baay'ee galaan ture. Amma yeroo dhiyeenya kanaatti ji'a ja'a dura biyyan ture yeroo sana iyyuu galaan ture achi ga'uuyyuu hin dandeenya Asoosaa ga'een achitti warra begii waame gatii kana ammaaf nyaata warra hanqina nyaataan miidhamaa jiranii nyaata gargaarsa nyaataa goonee fi bayyaannachiisnee gargaarsa namoota warra uffata hin qabne uffisnee warra nyaata hin qabne nyaachisnee warra maallaqa barbaadanii ittiin gabaa ba'anii waa bitachuu danda'aniif maallaqaanis gargaarree uummata kana dhaabuutu nurra jira. Atattama mini waan jedhu hin jiru. Wanti kuni atattamichi atattama lubbuu baraaruuti. Lubbuu baraaruun kun warra dhukkubfatee hospitaala ciisaa jiru qofa miti. Warri mana jiran jiru, warri nama dhukkufachiisaa jiran jiru kan ofiin dhukkuba kanaan hin qabamne. Garuu gadi ba'anii waa gurguruu hin danda'anii qotanii alaa waan qabani maasii keessaa waan qotanii gashatanii nyaatan hin qaban gatii kana nyaata barbaachisaa maallaqa barbaachisaa uffata barbaachisaa warra dhukkubfate immoo qoricha barbaachisaa warra hin dhukkufatiin jiranii malaariyaa netii sana agoobara sana qoricha sana biifa sana barbaachisaa kanaafi gamtaadhaan itti dirmachuutu nurra jira. Atattami kuni karaa hundumaati karaa nyaataa karaa dhugaatii karaa qorichaati gatii ta'e waan keessaa filattu hin qabdu. Isa kamtu caalaa yoo naan jettee amma isa kam filuu hin danda'u. Ijoollee waggaa 5 gadii busaan du'aa jiru. Nyaata barbaadu nyaata isin barbaachisa. Nyaata akkamii kennina ijoollee waggaa 5 gadiif nyaata nuun kenninuu fi ijoollee umurii keerra jiraniif nyaata nuun kenninee isaan baraarru addadha gatii kana. Walitti dhufnee gamtaadhaanii qaamni mootummaan taanee warri dhaabbata miti mootummaa namoonni dhuunfaadhaan gargaaruu barbaadanis irratti hirmaannee gargaarsa atattamaa kallattii hundaan iyyuu waan barbaachisu fulluma tokkoon gochuu dandeenya jechuudha. Nyaata geessinee torban tokko turree qoricha geessinaa jechuu hin dandeenyu. Nyaataaf qorichi suni wal duukaa deemuu danda'u turre jira. Nyaataaf uffati suni wal duukaa deemu turre. Nyaata geessinee uummati sun qullaa bula taanaanii qorratummoo rukuta. Gatii kana kamtu atattamaa kanatu atattamaa jechuu hin danda'u. Wanta uummata sanaaf barbaachisu hundumaa wal faana deemsisnee uummata sana gargaaruutu nurra jira jedhee yaalan akka obseetti akka ogeettii fayyaa tokkotti akka nama dhaabbata miti mootummaa wajjiniin hojjetee naannoo sanarratti waggaa 14 fi muuxannoon qabaa. Beegissi 3 deemee hospitaala sanas beekaa naannoo sanas beekaa keessa kootu namadaa. Ani waan baay'ees jechaan jiru waan baay'ees jechuun barbaadu akkuma jedhee rakkoon busaa kuni anaaf waan baay'ee keessa koo raasuudha. Waggaa amma kana booda ummati qawweerraa hafee afaan qawweerraa hafee beelaan miidhamaa ture dhukkuba busaa kanaan du'uun irra hin jiru. Egaa kana jedhee dubbachuu hin danda'u dhiifama naa godhe. Hayyee rakkoon hin jiru. Egaa akkuma ati kaasuuf yaaltetti wanta achitti ta'aa jiru waan dhuguma keessa namaa madeessudha. Egaa hawaasni Oromoo biyya keessaa falaa jiru. Hawaasa miidhamee jiru kana maal godheetu bira dhaabbatee jettee yaada kennuuf ibsita. Hawaasni biyya alaa jirus taanaan biyya keessa jirus. Gargaarsa barbaada ummati kuni warri horiidhaan gargaaruu dandeenyu horiin gargaaru warri ogummaa keenyaan tajaajiluu dandeenyu ogummaa keenyaan tajaajilu namoonni achi dhaqanii isuma dhukkubfate bira nama ofirra hin qabne nama ollaa bira taa'ee dhukkubfachiisu hin qabne nama qofaa du'aa jiru kana harka qabu ogeessotuma fayyaa hospitaala sana jiran mataasaa gargaaruutu nurra jira. Isadha si'a baay'ee namoonni dagatamanii ogeessonni fayyaa hospitaala Begii keessaa Qondaalaa, Gidaamii, Dambidolloo keessaati dhukkubsattoota busaa kana tajaajilanii isaaniyyuu miidhaa qabu. Isaanuu yoo dhukkubsatan namni isaan tajaajilu. Ogeessi fayyaan dhukkubsataayii jedhama. Dhuguma dhukkubsata ogeessi fayyaa. Yoo isaan ofii isaanii hin gargaarre uummata gargaaruu hin danda'an gatii kana xiyyeeffannoon keenya uummatichuma ogeessa fayyaa ta'anis dhiisanis amma namoonni baay'een maallaqa buusaaru biyya alaatis biyya keessaatis
anis gartuun keessa jiru gartuu lamaan sadan tokko akkas gochaa jirra. Maallaqi kuni horiin kuni yeroodhaan ga'ee nyaati bitamee uummata gargaaramuun irra jiru gargaaruu danda'uutu nurra jira. Dhaamsi an qabu yoo jiraate keessumaa ogeessota fayyaa Oromiyaa keessa jiran kutaa kam keessa warri jiran warri deemuu danda'anii deemanii uummata isaanii akka tajaajiluu danda'anii maaliifi hakiimonni, narsoonni hospitaala Beegii jiran, klinikii Qondaalaa jiran, Gidaamii jiran, Dambidolloo jiranii ba'aa guddaatu irra jira. Baay'een isaanii boqonnaa malee hojjechaa jiru. Baay'een isaanii dhukkuba kana maatii isaaniitti fidaa jiru. Isaanumaaf iyyuu guyyaa tokko lama boqonnaa kenninee yoo dhannee uummata keenya tajaajillee tajaajila guddaa warri horii kennuu danda'an kennanii warri ogummaa qaban ogummaa isaanii naqanii gochuu. Ogeessota fayyaa duwwaa barsiisonni dhaquu danda'u. Abbootiin qabeenyaa warri dhaquu danda'an dhaquu danda'u. Warri kaan immoo maallaqa kennuu danda'u. Warri maallaqa kennuu hin dandeenye abbootiin qabeenyaa mana uffataa qaban uffata dooneetii gochuu gargaarsa kennuu danda'u. Qoricha kennuu danda'u. Meeshaa qulqullinaa kennuu danda'u. Abbabbaan waan namni waan qabu hidhatee donnan jedhamu jedha Oromoo waan qabdaniin hidhadhaati saba kana baraaraa. Wanti kun immoo amma Wallagga Lixaayyuu qaqqabu Beegii Qondaala Gidaamii akkasa Dambidoolaa qaqqabu malee golee Oromiyaa hundumaa rukutuuf jira. Tokko taanee tokkummaadhaan yoo irratti dirmanne malee boriftaan gaafa iddoo biraa ga'u teenyee ol ilaaluun seera mitiin jedhaan. Oromiyaa keessa kutaa baay'ee teenyee hojii hojjedheera. Gatii kanaa tokkummaadhaan dirmachuutu nurra jira saba kanaaf. Hayyee galatoomii ulfaadhu ergaa guddaadha kanatti nuuf dabarsitee qaamni kamiyyuu taanaan uummata miidhamaa jiru kana gama kamiin taanaan akka qaqqabuudha hedduu galatoomii. Egaa Sister Obsi ati yeroo baay'ee gaafa rakkoon hawaasa keessatti mudatu jalqaba dursuudhaan quunnamtee hawaasa kee qaqqabaa turteetta. Sanarraa ka'uudhaan rakkoo aanolee sadan kana keessatti qaqqabeetti ati akka dhuunfaa keetiitti tumsa maalii gochuu jirta amma? Akkuma sila jedhee nuun jalqabatu dubbiin kun gadi hin bahin baatii 2 duraa kaasnee biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaa fi waldaa ogeessota fayyaa Oromoo wajjin waliin taanee irratti hojjechuu jalqabe keessan jira koree sana keessa. Qaamaan naqee achitti argamaa jiru. Waan baay'ee wayii kanaa sooshaal miidiyaa irrattis barreessaa jiru. Garuu walgahii adda addaa keessaa jirra. Qaamota adda addaa wajjin wal ga'aa jirra. Akkatti qoricha argannu, akkatti oksijiinii argannu, akkatti maallaqaa fi meeshaa adda addaa hospitaala Beegiif barbaachisu irratti hojjechaa jirra. Hospitaala Beegiinis wal quunnamaa jira. Gargaarsi koo uummata sana biraan hafne ammas yeroo hanqina oksijiinii qabaatanitti najjoorraa maashinii oksijiinii gatii qabnuu fi hospitaala najjootii dhaqanii fudhatu si'a kaanis karaa isaanitti hospitaala najjoorraa dhaqanii oksijiinii kana guuttatan irratti illee haala mijeessaa fi jirra. Hin teenye hojjechaa jirra. Yetu waan jedhan jiru akkatti jedhan nama dhibaa jedha Oromoon. Waan baay'ee isaa waan gadi baasnee dubbachuu dandeenyu baay'eetu hin jiru. Garuu dhibee kanarratti baatii 2 kaasee baatii hagayyaa kaasee irratti hojjechaa jira gartuu adda addaa wajjin qofaa koo miti gartuu ogeessota fayyaa Oromoo wajjin ministeera Health wajjin biiroo eegumsa fayyaa Oromoo wajjin hospitaala Beegii wajjinis taanee irratti hojjechaa jirra qaamota adda addaani ani yaadi koos qalbiin koos uummata sanaa wajjin jira garuu qaamaan bira ga'ee uummata kana keessa dhaabadhe tajaajiluu danda'aa hin jiru yeroo ammaa kana haala fageenyaanis garuu yaadaan horii koon waan hundumaatiin garuu uummata sana biraa hafees hin beeku hafaas immoo hin jiru. Tolee galatoomii egaa waldaan hakiimota Oromiyaa akkuma kaastee jalqaballee kan ibsa baasee ture waldaan hakiimota Oromiyaa ture isaan waliin illee akka hojjettu dubbattee jirta mee karaa ogummaa keetii kanaan isaan waliin ta'uudhaan uummata kana lubbuu isaanii baraaruudhaaf hojii isin hojjettan jira amma ammaatti. Ogeessoti fayyaa waldaan ogeessota fayyaa Oromoo kilasterii lixa Wallaggaa Yuunivarsiitii irraatii kan walitti qabanii gara nama 12-13 ji'a jalqaba fulbaanaa irratti kan deemanii waldaa Makkaana Yesuusiin waliin ta'uudhaan deemanii tajaajila kennanii deebi'anii amma danda'ani. Maaliif wanti rakkinachi jiruu fi tajaajilli isaan kennanii akkuma xabgootee galaana keessa waa buustuuti. Gargaaraa jirraa garuu rakkina sanarraa kaasaa hin jiranii. Isaantu argee rakkoo hamaan achi keessa jiraachuu deebisanii fidanii biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaatti himanii gartuu wajjin ol arginu wajjin himanii wanta isaan achitti argan irraan kaasnee gargaarsa gaafachuu jalqabuun isarraan ka'e. Ammas immoo tuuti kan biraanii Wallagga Yuunivarsiitii irraati
gartuu OPA kilaasterii lixaa jedhu lixa Oromiyaa jedhu isaan deemuudhaaf qophaa'aa jiru. Isaan wajjinis torban darbe walgahii godhannee jirra. Namoonni baay'een hakiimonni baay'een narsoota dabalatanii deemuudhaaf qopheerra jiru, tajaajilaa jiru. Yeroo isaan achi deemanii ogeessota fayyaa beegiif qondaalarra jiraniif xinnoo ishee boqonnaa ta'eera. Maaliif namni nu yaadatu jira, namni dhufee nu wajjin hojjechuu barbaadu jira jedhani. Gaarummaan isaas immoo hanqina hospitaalli sun qabu, hanqina uummanni sun qabu, hanqina nyaataa, hanqina waan kan biraa irratti dabalame tajaajila fayyaa irratti hanqina isaan qabanii deebisanii fidanii koree keenyatti himanii koreen suni meeshaa isaaniif barbaachisu akka guunnuu fi nu gochaa jiru. Meeshooti isaan barbaachisan dhibba hin guutamuuf yoo ta'e iyyuu waan hundumtuu dhibba namaan guutuminiire. So ammi danda'ame garuu irraa jalaan akka guutamuu fi irratti hojjetamaa jira. Kun hundumtuu kan ta'eef immoo gatii waldaan ogeessa fayyaa Oromoo kan Finfinnee jiru murtoo ofitti murteessee waldaa Makkaana Yesuusiin waliin ta'uudhaan gatii hospitaala Beegii deemanii tajaajila kennan irraan kan ka'edha. Tole, mee egaa biiroon fayyaa Oromiyaa maal gochuu qaba jettee yaaddaati? Akka ogeetti fayyaa Oromiyaa biiroo Oromiyaa kana wajjin wal taatee hojjechaa jirtutti mee gama sanaanii dhibee kana xiqqeessuudhaaf guutummaa guutuutti yeroo ammaa kanatti dhibee kana yoo balleessuun dadhabamillee dhibee kana xiqqeessuudhaaf gaheen biiroo fayyaa Oromiyaa maal jettee yaadda? Isuma qoricha atattamaan erguu yeroodhaanii akkuma isin jedhe qorichi kun baay'een isaa bakkeedhaa bitamuu hin danda'u gatii ta'e qoricha gargaarsaan dhufuu biiroon eegumsa fayyaa Oromiyaa kan zoonii Wallagga Lixaas yoo ta'e warri Finfinnee jiranii yeroodhaan ergu hakiimota fayyaa achi deeman kana jajjabeessanii waan kaffaltii kaffalamuuf irra jirurre kaffalanii erguu geejiba isaanii qopheessuu fi ittiin preventioniidhaaf immoo wanti kan akka inni daddarbineef immoo keemikaalii biifan sanaa agoobara sanaa amma itti kennamee jiru kennu yommuu hin qaban ta'e yoo biyya keessa hin jiru ta'e yookiin riijinii ollaallee ergifataniis haa ta'u liqeeffataniis akka tajaajila atattamaa iddoo barbaachisu kana itti kennaniin jedhaanii isas immoo amma dandeenyu wajjin haasa'aa jirra. Amshuur isaanis irratti hojjechaa jiru. Amma gidduu kana gatii irreecha ta'ee ayyaana irreechaa baay'ee gatii kabajaa turanii fi walgahiin godhannee garuu gidduu kana walgahii godhannee akkamittiin atattamaan gargaarsa atattamaa biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaa irraa akka deemus irratti mari'annaa jechuudha. Kanaan dura godhan irratti dabalamee immoo saffisaan akka achi isaan bira ga'u jechuudha. Amma wanti kun torban dhufuu erginadhanii waan ta'an miti jechuudha. Erguutu irra jira taanaan waan bor facaasaa ganama ergamu facaasaa ganama erguu akka isaan danda'an irratti waliin taanee isaanis hojjechuutu irra jiraan jedhee yaada. Tole, Sister Obsee Luboo hedduu guddaa galatoomii gaaffii kiyya xumuree jira. Dhumarratti yaada hafe akkasumallee dhaamsan uummata Oromoo fi dabarsuun qaba yoo kan jettu taate carraa siif kenna dubbadhu. Galatoomii carraa kana naa kennuu keefi dhaamsa baay'een qabatin dhaamsa koo baay'ee dabarseera jedhee yaada. Uummata kana bira dhaabannuun jedha. Maaliif rakkoon amma beegiif qondaalatti arginu kuni golee Oromoo hundumaa dhaqee rurrukutuuf jira. Walirratti ni ilaallu. Rakkinni amma dhufee balbala keenya rukutu irratti walirratti hin eegnu, waliif hadirmannu, unumatu waliif qorichaa. Warri ogummaa qabdan ogummaa keessanii naqaa tajaajilaa, warri dhaxxanii tajaajiluu hin dandeessan waan humna keessanii kennaa, barsiistonni, abbootiin qabeenyaa, ogeessonni fayyaa irratti dirmadhaa, kunnan hin laallatu, naannoo beegii mini, naannoo qondaalaa mini, naannoo mana sibuu miti mini kun rakkina Oromooti. An akkasittiin ilaalaan. Beegii dhaqee beeka. Uummata sana argee keessatti tajaajila amma tokko kenneera tajaajila tolaa kennee beeka dhaqee. Garuu akkuma kana rakkoon kuni gaara mul'ataattis yoo ta'e Baalee keessattis yoo ta'e kun rakkina Oromooti. Rakkina lixa Wallaggaa qofaa gatii hin taane hundumtuu rakkinni naannoo Wallaggaa rakkina hamaatu jira. Rakkinni nageenyaa gatii tureef uummati sun qoteen bullee warri abbootiin qabeenyaa naggaadonni daldalanii hin jiraanne. Namoota Oromoota iddoo kaanirraa baay'ee miidhamaniiru. Miidhaa guddaatu irra jira karaa adda addaan sila dubbadheera. Uummata afaan qawweerraa hafee jiraate kana akka busaan immoo itti dabalee hin ajjeesnee fi gahee keenya habaanu. Maaliif seenaan maaliif nu gaafata booda dhaloota nu booda jirutti busaatu uummata keenya fixe jennee himurra yeroo busaan uummata keenya
weerare sana kana goone jennee boriftaan waan ittiin boonu waan sammuu boonuu iyyuu mini waan ittiin boqonnaa sammuu nuu kennu haa hojjennu uummata keessan bira dhaabadhaa kun begiina namni kun wallaggaa kun arsiidhaa kun iddoo akkasii jiraatu hin ta'ini Oromootu weerara busaatiin weerara beelaatiin dhumaa jira gatii ta'e dirmadhaa fi lafa jirtanii biyya alaa waan dandeessan warri biyya keessaas waan dandeessaniin gargaaraa maallaqa duwwaamni warri maallaqa kennuu hin dandeenye ogeessonni fayyaa beegii qondaala dhaquu barbaaddanii akkatti dhaxxan dhabdanii gargaarsa barbaadan yoo jiraattanii anaanis naquun namaa ogeessota fayyaa Oromoo OPA Oromiyaa Physician Association warra Finfinnee jiranis quunnamaa haala isinii mijeessinee warra Wallaggaa Universities quunnamaa haala mijeessinee akkatti sinaxxanii tajaajila tolaa kennitanii haala isinii mijeessuu dandeenya uummata keessan du'aa jiru teessaniin ilaalinaa jedha kanuma dhaamsi koo fayyaa ta'e. Tolee guddaa galatoomii Sister Obsee Luboo yeroo kee qaalii irraa yeroo nuuf laatteen waliin akkasitti marii taasisuu keedhaaf hedduu guddaa galatoomii fayyaa ta'i. Ati sulfaadhaa carraanaa kennuu keessaniif. Tolee galatoomii ulfaadhu. Egaan daawwattoota Ordii Miidiyaa qophiin addaa keenya haala yeroo biyyattii irratti hundaa'uun weerara dhibee busaa godina Wallagga Lixaa aanaa Qondaalaa Beegiif Gidaamii keessatti mul'ate irratti Sister Obsee Luboo waliin taasifnee kan guyyaa irraa kana fakkaata. Saganticha qopheessuun kan isin waliin ture ana Ayyaanuu Taayyeedha. Torban keessummaa biraatiin hanga walitti deebinutti horaa bulaa.